Akka mooltanii kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Manni maree paartiilee haalli seeraa fi nageenya biyyattii filannoo walabaa gaggeessuuf ni danqa jechuun akeekkachiisee haaromsas gaafate. Manni maree waloo paartiilee siyaasaa Itoophiyaa mootummaan biyyattii fi qaamni dhimmi ilaallatu seera filannoo biyyattii laafaa akka fooyyessanii fi rakkoo nageenyaa bu'aa filannoo dhufu fudhatama dhabsiisuu mala jedhe akka furanis gaafate. Manni marichaa Sadaasa 5/2025 boordii filannoo biyyaalessaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi waajjira muummicha ministeeraaf xalayaa barreesseen haalli seeraa fi nageenya biyyattii keessatti mul'atu hamma paartiileen siyaasaa walabummaan akka socho'an kan eeyyamu miti erga jedheen booda kanaaf haalli kun filannoo haqa qabeessaa fi dorgommii qixa qabu gaggeessuu irratti gufuu kan ta'udha jedhe. Manni maree waloo paartiilee siyaasaa Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa 7ffaan kun filannoowwan biyyattiin gaggeessitu duraanii irraa walaba haqa qabeessaa fi diimokiraatawaa akka ta'u bu'aan isaas filannoota paartiilee siyaasaa fi taajjabdoota biratti akka fudhatama argatu hojjetaa akka jirus ibse. Akka mana maree kanaatti bakkeewwan haaromsi gama seeraan isaan barbaachisu qabxiilee 4 jechuun adda baafamaniiru. Isaanis mallattoowwan deeggarsaa kaadhimamtoota, deeggarsa maallaqaa mootummaa biraa paartiilee siyaasaaf taasifamu, haala filannoo fi sagantaa filannoo ta'uu ibse. Gareen finciltoota Sudaan RSF yeroof waraana dhaabuuf walii gale. Gareen finciltoota Sudaan waggaa 2 oliif raayyaa ittisaa Sudaan waliin wal waraanaa ture. Rapid Support Force yaada garee agarsiistuu biyyoota 4 Ameerikaan durfamu fudhachuun yeroof waraana dhaabuuf walii galuun gabaafame. Yaada gareen agarsiistuu biyyoota 4 Ameerikaa, Masrii, Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates dhiyeessan gareen RSF fudhachuun kamisa Sadaasa 6 bara 2025 yoo gabaafamu yaadichis ji'oota 3f waraana dhaabuu fi ji'oota 9 itti aananiif marii siyaasaa taasisuu ture. Ibsa RSF baaseen waliigalticha hojii irra akka oolanii fi waraanicha haga dhumaatti dhaabuu akkamiin akka danda'anii fi adeemsa siyaasaa Sudaan irratti dafanii marii akka eegalan ibsan. Mariin kun sababoota bu'aa irratti xiyyeeffate gaaga'ama uummata Sudaan bifa furuun akka ta'us eeran. Onkoloolessa 29 bara 2025 Sudaan El-Faashir keessatti gareen Rapid Support Force namoota nagaa 2,000 ol guyyoota muraasa keessatti ajjeesuu The Guardian gabaasee ture. Erga gareen finciltoota RSF magaalaa Darfur dhihoo taatanii as ajjeechaa fi garajabummaan sanyii irratti xiyyeeffate El-Faashir keessatti gaggeeffamaa jiraachuu gabaafamee ture. Golli mana maree mootummoota gamtoomanii Sooriyaa irraa qoqqobbii kaasuu beeksise. Manni maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii pirezidaantii Sooriyaa irraa qoqqobbii kaase. Kunis daawwannaa Ahimad Al-Sharaan torban dhufu gara Ameerikaa taasisuuf jedhan dursee mudate. Sharaan waggaa dura mootummaa Sooriyaa irratti fonqolcha raawwachuun yeroo ammaa pirezidaantii ce'umsaa ta'uun tajaajilaa jira. Haleellaan riphee loltoota inni hoogganaa ture waraana waliinii Sooriyaa waggaa 13 xumura itti tolche. Sharaan hoogganaa garee Islaamistii Hayat Tahrir al-Sham waan tureef qoqqobbii jala ture. Bubbeen biyyoota 2 keessatti mudate yoo xiqqaate namoota 190 galaafachuun dhaga'ame. Bubbee hamaan Filiippiinsii fi Veetinaamitti yoo xiqqaate namoota 190 ol galaafachuu biyyoonni lamaan beeksisan. Bubbeen kun yeroo ammaa gara Kaamboodiyaatti imalaa jiraachuus eerameera. Bubbeen kun sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 194 kan imalu yoo ta'u, magaalota giddugala Veetinaam jiran akkaan mancaase. Bubbeen hundee irraa buqqisee baaxii fudhatee deemee akkasumas foddaa caccabse. Uummanni kumaan lakkaa'amu manneen barnootaa keessa kan dahate yoo ta'u, waraanni biyyattii akka uummata gargaaruuf bobba'eera jedhameera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf kan nu kanuma nagaan nuuf tura.